Kanatu seera. Namtichi harmee kana boqqolloo hatte jedhee dararaa ture sun sooshaal miidiyaa kanarratti qabamee jira. Galata Waaqayyoo. Dhugaa dubbachuuf baay'een gammade. Nagaan Waaqa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota. Abbee miidiyaa nagaa keessanii ani nagaa koodha. Nagaa koo isinillee akka qabattan abdiifamtiin qaba Waaqayyo bira. Egaa akkuma argaa jirtan sooshaal miidiyaa kana irratti waan deemaa jiru waan baay'ee nama qaanessuu fi waan dubbatan nama wallaalchisudha. Namtichi kun harmee kana boqqolloo hattee dheeni raawwateetu viidiyoo waraabee ispoortii hojjechiisaa ture jechuudha. Harmee kana baay'een keessan agartaniirtu. Gini amma waan baay'ee nama gammachiisu warra sooshaal miidiyaa irratti waan kana gochaa jirtan dhugaa dubbachuuf Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaadha. Waan gaarii akkanumatti illee yeroo hundumaa hojjedhaadha. Wal jalaa qabanii sheer godhanii namtichi harmee kana dararaa ture suni qabamee jira kun harma harka seeraa jala galeera. Waaqayyo dhugaa guddaa hojjete. Namoonni kana gochaa turtanis Waaqayyo isin haa eebbisuun jedha irra deebi'ee ammalleedha. Harmee jechuun hundumti keenya kan beeknu dhugaa dubbachuuf. Haa tuuriistee waan barbaadde yoo goote nama guddoodha waan ta'eef rakkanatu kanatti nama geessa waan ta'eef namni jaalateetii miti kan kanatti deemu. Inni garuu waluma balleessiteeyyuu karaa seeratti deemee waan ittiin qaxxa'uu qabu qaxxa'a malee gin sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo waraabee harmee kana akkana hin godhu ture. Kuni haadha manaa qabatee manaan qabatee hin beeku. Haadha jechuun dhugaa dubbachuuf Waaqayyo gaditti namni kan maqaa dhaatu tokko haadha jechuudha. Odoo haati jiraachuu baatte ilmi dhiiraarra jiraachuu hin danda'u. Durbi jiraachuu hin dandeessu. Eenyumtuyyuu wanni abbaan seeraa jedhamee namni biyya bulchu hundumtuyyuu kan irraa dhalate harmeedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf harmeedhaaf kan ulfina kennamuufii qabu. Otoo haadha isaa ta'e haadha garaa isaa keessaa baasee ta'e akkana godha waan barbaade yoo godhe inni dhoksaa fi malee akkana godha miidiyaa irratti waan baay'ee gara na nyaatti dhugaa dubbachuuf maal taateetti kana goote jedhanii yeroo gaafatanii ijoollee laman qaba. Ijoollee sun guyyaa 3dha. Midhaan nyaattee hin beektu. Midhaan nyaataa hin jiranii abbaan isaanii irratti gatee waan nyaachisu dhaabnaan waan goote jedhee boqqolloo kana agabuu hin bulchu jedhee boqqolloo kana kutachuudhaaf itti goree jette. Dhugaa dubbachuun namni viidiyoo harmee kana argitanii akka itti garaan nama hammaatu dhugaa Waaqayyo baay'ee nama garaan nama garagara jechuudha. Akkuma itti dubbatu nan wallaalee dhugaa Waaqa. Yeroo amma kana argummoo baay'ee tokko nan gammade jechuudha. Namtichi akka jedhanitti poolisii Oromiyaati jedhu. Poolisii Oromiyaatu hirmateeti. Inni viidiyoo waraabee amma peegii isaati irratti maxxansee vaaraalii baafatu sina siraatan gaafatee seeratti dhiyeessuu qaba malee akkanan godhu jechuudha. Kinoo hamma qabamee jira. Namni kamiyyuu jechuudha. Namni seeraan olitti jiru hin jiru. Hundumtuyyuu seeraa gadi malee namni seeraa olii hin jiru jechuudha. Waaqayyo immoo harmee kana salphisuuf osoo hin taane innillee garuu salphisuudhaaf Waaqayyo immoo harmee kana kaasuudhaaf rakkina ishii waan argeefi Waaqayyo harmee kana gara miidiyaatti fide. Amma sa'aatii kana namni baay'een argaa jirtu TikTok irraa birrii walitti qabamaafii jira jechuudha. Namoonni baay'een 30,000 gargaaru jira. Kan 10,000 gargaaru jira. Dhugaa namni baay'een jechuudha dhiiraa dubartiidha warri biyya alaa biyya keessa harmee kana gargaaranii akka ishiin waan gaariitti baatu gochaa jiru jechuudha. Dhugaa wanta ajaa'ibaatti ta'aafii jira. Inni agartuu miidiyaa kana irratti waan ta'eef. Kanaafuu Waaqayyo kan godhes kana gaarumaaf godhe harmee kana balleessuuf osoo hin taane harmee kana rakkina ishii argee boo'icha ishii argee imimmaa ishii argee Waaqayyo imimmaa ishii irraa xarage jechuudha. Garuu immoo namtichi akkana godhe kun gaarii hin goone gama tokkoon egaa harmeen kun akka beekamtu godheera sooshaal miidiyaa irratti akkana fideera Waaqayyo immoo harmee kana yaadateera namoonni illee immoo waan kana raawwattanii itti dhimmatanii akka harmee keessaniitti baasii baastanii bakka hundumaan itti dadhabdanii akkana gootan dhugaa Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isin dhuguma dhugaa harmee maal akka taate beektu dhuguma isin gatii harmee beektu jechuudha. Gatii harmeen namatti baaftu beektu. Kanaaf kana gootan nama Waaqayyo kanuma caala nama waan gaarii hojjetu sinaa taasisu jechuun jaalladha dhugaa. Abbaa keenya gizee wayii agartaniirtu baalageen kan salphiftee abbaan keenya sun sagaleen isaa dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraa sammuu keessaa baruudha jechuudha yeroo inni iyyu. Innillee jechuudha namumti sooshaal miidiyaa kun gargaaree karaa gaariitti isa fidee garuu gizee tokko gama tokkoon gaafa ilaaltanii waaqayyo yoo karatti nama gargaaru hin dhabu. Kanarraa illee waan baay'ee hubannaa garuu namtichi kana godhe suni gaarii hin goone
seerratti dhiyaatee jira. Seerri waan gaafateef hin gaafata. Garuu jechuudha wanti nuti hubachuu qabnu nama miidhuudhaan duratti namni kun hakkamii rakkina maaliitiif kana godhaa jennee hubannee gaariidha. Dhugaa maqaadhumaan poolisii jedhanii maqaadhumaaf aangoo qabu malee keessa gadi bu'anii rakkoo namaa namni ilaalu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf harmee kana nama guddoo daa'ima amma kanaa wajjin waan nyaachisu dhabnaan nan bahe hannatti jedhan. Dhugaa waggaa akka hidhamee amma miira akkamiitti namatti dhaga'ama. Garuu wanti godhames waanuma akka gaariitti ta'eef harmee kana hin agartu hundi keessanuu jechuudha. Harmeen kun immoo isaa amma irra jirtu kanarraa jijjiiramtee gaafa garanatti dhufte immoo hundi keenyaayyuu hin gammannaa. Gama tokkoon nama gammachiisa, gama tokkoon immoo baay'ee nama guba jechuudha dhugaa. Harmee nama amma kanaa boqqoolloo qabachiisee boqqoolloo gumaa lama utaalchise jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan odoo achi yaa'anii loontu nyaata. Kan odoo achi yaa'anii boqqoolloo biyya keenyatti hin beektu warri baadiyyaa sareetu nyaataa jechuudha boqqoolloo mataa lamaa. Yoo fudhattee irraa deemtes haati kun wanti isatti badumtuu hin jiru. Odoo maal rakkatte haadha godhee ofitti qabeeyyuu waan guddaadha. Waaqayyo waan isaa godhu hin beeku. Waaqayyo waan karaa isatti hin gargaaru hin beeku. Inni garuu na salphisee dheetu ofiisaatiif illee salphatee amma kunoo seeratti dhiyaatee jira jechuudha. Namni nama salphisu hin salphata malee yoomumaayyuu hin guddatu. Harmee kanaaf waan guddaa ta'eef dhugaa waan guddaa ta'eef waan ajaa'ibaatti ta'eef jechuudha. Waan namni hin yaadne ta'eef. Namni sooshaal miidiyaa irra jiru hundumtuu hoo jedhee dhugaa waaqa harmee kana gargaaraa jiru jechuudha. Kallattii garaagaraatiin tiiktokiidhaan feesbuukiidhaan baay'een isaanii gargaaraa jiru. Kanaan nama gammachiisa. Gini immoo kan gargaara nama ishee akkana godhee viidiyoo yeroo 2-3 karaa tiiktokiitiin poostii godhate harmee kana jechuudha. Karaa beekii isaatiin poostii godhatee akka miliyoona meeqa ilaalamu godhate. Garuu immoo inni illee harmee kana salphisuudhaaf godhee waaqayyo immoo harmee kana hin ulfeesse. Dhugaa waaqayyo kun gaarummaa isaatti irratti agarsiise jechuudha. Kanaaf namni namaaf ho'uun gaariidha. Namaa ho'aa malee namarratti waan hamaa hin raawwatina. Odoo achumattis qabee harmee kana maal rakkoon kee jedheeni gaafatee waan baay'ee gaariidha. Dhugaa arrabni inni arrabsee waan baay'ee dhugaa nama arraba sana deebi'ee hin dubbadhu jechuudha. Maaliif na saalfadha nan qaanaa waan ta'eef jechuudha. Lammata deebi'ee haadha kana arrabsuun waan baay'ee jedheen. Nama arrabsuun duratti nama xiqqeessuun duratti sanuummoo inni abbaa aangoo ta'ee abbaa seeraa ta'ee nama seera beeku ta'ee jechuudha. Kanaafuu ishee inni qabee gara seeraa geesse. Yeroo inni qabee gara seeraa geessu immoo deebisee kan akkana godhe malee dhugaa warri dhageessanii argitanii jirtu. Maal rakkattee hatta galanii yeroo gaafatanii nan rakkadhee naatee waan akkanaatiin rakkadhee jettee yeroo ishiin dubbattu seerri bilisa ishii baasee galche. Garuu warri sooshaal miidiyaa inni immoo jechuudha viidiyoo duraan harmee kan akkana godhe warra seeraa hin dhokse argitanii gara sooshaal miidiyaa fide. Warra sooshaal miidiyaa immoo irratti naqqa'anii maal rakkattee harmeen kun maaliif akkana taate jedhanii isuma namtichuma harmee kan akkana godhe amma sa'aatii gana akka inni gara seeratti dhiyaatu godhamee qabame jechuudha. Dhugaa wanti nama gammachiisu kana caala humtuu hin jiru. Namni kanarraa illee barachuu danda'a jechuudha. Namoonni nama gurguddoo gara miidiyaa fidanii salphiftan yoo namni gurguddoo rakkatu malee hin hatu. Maaliif harmeen ofii ilmoon ofiitu gaafa hattu gaafa dogoggortu lakki inni kun sirrii miti irraa deebi'i namaan jetti malee deemtee baatee hin hattu jechuudha. Gaafa rakkattu gaafa waan gootu dhabdu ilmoon teetuun guyyaa 2-3 yoo bulte hin duutii laata kanaan oolchaa laata jettee waan yaadduuf jechuudha. Mee ilaalaa gatii harmeen namatti baaftu. Mee ilaalaa gatii oolmaa harmeen namaaf ooltu. Dhugaa waaqa. Kanaan duran baay'een tokkonnaan gaddeen ture dhugaa dubbachuu fi amma baay'een gammadee jechuudha namtichi kun qabame jennaani. Kanaafuu namoonni waan gaarii gootan gaarii gochuu keessanitti fufaa harmee kanaaf waaqayyo baga gammachiise guyyaa irraa kanumaan qabadhee isinii dhufe nagaan naaf tura.